itti taphatee maal inni mee akkam itti taphatee jechuun kiyya eega ishii fuudhee booda waa yaari sargiin sii godhaa maalin sii godha jee waa hedduu takka sammuu ishiitti taphatuu ture yeroo dura eega fuudhee booda rammoo sargi yoom naagoot yoom warra keenya dheenechee jettee yeroo ishiin gaafattu qoy ammaa miti hajjii dhaqeetiin dhufaa maalii jeetuma osuma jo'u boodarra yeroo garagaraa bakka fira faabira kaayee nama faabira kaayee deemaa sa'a fedhimuu ni hammata. Gize amini dheeyxii bira dheeyxee takkarra lamarra tumee ulfa irraa baasee. Ulfa yeroo meeqa irraa baase? Yeroo lama irraa baase. Ishii wali qajeele dubbii. Yoo hombalchatti jaarsii fuularratti asida naqee gube san haga akka gubatte agartanii mi abdii raggaasaatiin garaagarummaa guddaadha qaba. Isiyyuu kan turre miidhame. Maallaqa guddaa kana hin gaafanne isiyyuu. Kuni maalini guddaan kunis sobaan akka laalutti ammallee ragaa gaafatame hunda silaa sakandii keessatti gabbaase publicly hawaasa keessatti guutuurratti sigarsiisuu irra ture waasan. Afan dilal gaafii amma Dr. Asliin gaasii haasa kana bakka kun ifa ta'uu qaba dura tokkoffaa namichi haati manaa namatti hin bitamtu beeka. Kana sirriitti wadda haati manaa jaartiin ta'e namatti hin bitamtu. Rakkoon jaartii fi jaarsi irratti wal dhabanii sadarkaa lubbuutti wal geessan rakkoo hinaaffarraa kan dhalatudha. Maddi rakkoo hinaaffaadhaa dubartii abbaan manaa jaarsa irratti icciitti godhuudha. Amma namni dubartii irratti gocha akka isaa kana hojjete yoo miliyoona 16 harkate. Egaa akka tarkaanfii nama fudhachiisu tarkaanfii lubbuutti nama geessu haati manaa abbaa manaa ofii ajjeesuudhaaf yaalii fudhattuuf isa kana. Yookaan yoo fedhee irratti raawwate inni sokkiti malee gara mana isaanii galti malee gara ajjeechaatti hin deemtu. Garuu gaafa inni waan akkasii irratti raawwatu jaartiin isaas kochiiftee baduu barbaaddi. Amma qalbeessa wanni kun hawaasa maaliif ifa ta'uu dhabeedha ka duraa tokko isa kana. Fayyaadee ilaala amma wanni dhufu jiru maal ni beektaa? Dhibbarraa dhibbatti wanni isinitti himu amma namni waan kana dhagahe amantaa isaa gallakkisee islaamummaatti dhufee jaartiidhaan mari'atee zeeta xiqquma danfisiinatti naqi jedheeni wanni gubee maallaqa hin guuranneef jiru beeka. Keekaanoo fedhuu kaleessa zayitii mana qabu malee ziraadatti. Wanni hin jehuuf amma iskiriptii nama beeku jira. Filima jechu iskiript jechuun. Xiqqoo danfisiifannaan naqi taare. Laal. Richa wallahi namni maallaqa namni kophee nyaachaa jira mina gartuu asirratti. Nama xaarmuusii nyaatu jira arbo qaruuraa. Maameen gurra firraa murree gurra maali qaruuraadhaan gurra firraa murree dhiyoo sana. Maameen wanniidhaaf. Dubbii ajaa'ibaa fiddanii kam. Laal gurra firraa murree jira. Bakka tanatti allaa wanni barbaadu jiru haqa mijiyyootillee barbaadutti hin jira beeki. Sanuma jechuun jirraa hubar amantii kiristaanaa keessaa waan beef amantiin kiristaanaa isaaf diina ta'uu hin dandeessu. Namoonni amantii kiristaanaa keessaa ba'an hedduu miti. Amantiin kiristaanaa amantii islaamaa galiintu san ilaal. Reefumma laal asladdiin. Yeroo nuti gurbaa kaaniin amma maqaa namaallee hin beeku gurbaan inni jeetu tokko nu garsiisaa jennuuni. Diina qaba viidiyoo isaatiif suuraa isaa fidaa hoggaa jennuun diina qaba adawwii qaba diina hoggaa jennu kan nuti diin adawwii takka xalaata qaba. Xalaanni suuraa takka viidiyoo isaa saniin arginee fi xalaanni kun kamigaa akka isaan iskiriptii lafa kaa'atanitti akka ummanni muslimaa dutuuf waan amantii san keessaa gadhiisee ichirraa gara muslimaa dhufeef. Xalaanni isaa sun eenyummaan tan warra kiristaanaa ta'uudha. Warra inni keessaa bahee gartee kararra dhaabbatee amantii namaa arrabsu. Please, let me make it clear for you. Amantii keessaa baate takka keessaa baanaan wanni deebitee amantii namaa xureessituuf hin jiru jaalatamuudha. Sun mataa isaatiif wanjal. Naziir Oromoo kiristaanaatii fi Oromoo muslimaatiin hawaasa tokko taanee nagaa waliin jiraachaa hin jirru diinaa nuti. Boo walirraa dhadhallee jirra malee waliin jiraachuu akkamitti duba oguu amantii jijjiiranne akkamitti diina walii taana duba hin jiru inni kana. Kuni bari tooftaa ittiin kunoo nama mataa doomaa meeqaattu jira akka waan inni kan muslima hin tahin meeqa gargaarsa goone fasirratti kuni gargaarsa nama dhorka. Tooftaa faaxee binti islaam faaxee dhiiboo kana ittiin elmane amma faaxeen binti islaam tun akkasittiin elmamti.
asli awwaanii si dhaammadhu rabbi umrii si haa dheeressu gargaarsuma nama dhuunfaatu bifa kamiin yoo dhufe lafarratti namni hangi wal beekuun fedhoo yaa gargaaru sooshaal miidiyaa irra dhufee jennaan dura dhaabbachuu qabdu dura dhaabbachuu qabdu. Meeqoo yaa mageetun jaartii miskiina itti taphate jetti beekuun ooltu jaartii hin beektaa magee. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam gaarjanne Aini jaarsi sun ba'u qaba. Wallahi waan hin beekurraan isinii hima. qaaman beektamoo haasayaan. Yaa sulaa qaamaan hin beekaa Sumayyaan Finfinnee jechuu faamilii tiyya bira teessee barachuu turte. Maqaan isii eenyuun? Sumayyaa. Sumayyaa eenyuuti? Ani jechuun akkasitti gaayaanii keessa hin beeku siigalee Sumayyaa eenyuu akka taate gina ammoo faamiliin ishii yeroo garagaratti ana afaan kiyyaan dubbisuun ture ishii dubbisuun ture faamilii tiyya bira teessee barachuu turte Sumayyaan. Yaa bu'aatiin tunuu bareedduudha ufee ginama akkana ta'e. Annaa akkasitti micoon tun jechuun namarratti hirkattee barachuu turte osoo ishiin baratu jirtu Sumayyaan immoo ilmoo xiqqoodha siigalee siin fuudha jee akkasitti ishiinis fuute hayyee seentee itti taphatee yeroo garagaratti micootan eegee itti seentee. Itti taphateentu maal inni mee? Itti taphatee jechuun kiyya eega ishii fuudhee booda waa yaadi sargiin sii godhaa maaliin sii godha jee waa hedduu takka sammuu ishiitti taphatuu ture yeroo duraa eega fuudhee boodarra immoo sargi yoom naa goota yoom warra keenya dheenechee jettee yeroo ishiin gaafattu qoy ammaa miti hajjii dhaqeetiin dhufaa maalii jeetuma osuma jo'u boodarra yeroo garagaraa bakka fira faabira kaayee nama faabira kaayee deemaa sa'a fedhimuu ni haammataa. Gize ameni dheeyxii bira dheeyxee takkarra lamarra tumee ulfa irraa baasee. Ulfa yeroo meeqa irraa baase? Yeroo lama irraa baase. Ishii wali qajeele dubbii. Hayyee. Nikuma walaniitii gaafa fuudhisa. Nikuma walaniitii. Namni dhaga'uufi. Abdii Raggaasaati. Kana godhu Abdii Raggaasaati. Maggee wayii gaafa namaggee gaafa itti taphatee guyyattu. Kana gaafa dura walitti dhufan ni haa godhanii fi ni kuma heerumaan fuudhamoo akkanumatti bira dheedde. Ni haa godhanii fi. Ni kaa umaan godhanii barsan darasaan ni kaa umaan gooti. Ni haa godhanii fi waan takka garuu sargii fi kana hunda akka ati barbaaddutti sii godhaa jeeni wanni inni godheef takka hin jiru arran sii godha boruun sii godha osuma jo'uuniitu wajjin jireenya itti fufan. Hayyee. Tamam achi boodarra miciyyoonni gaafatti waan takka hin dhagahu wajji jireenya itti fufanii sambooda akkuma nama kamittuu eega wajji jireenya eegalanii booda takkarra lamarra miciyyoonni ulfoottee gisi ulfataan tumee irraa baasuu ture. Dulaa irraa baasamu mana yaalaa keessaa irraa baasamu kisiin. No tumee irraa baase wallaahi wabillah. Waan sirriitti keessa beekuudha. Ishii. Samboodarra jechuun. Maa birrii dhabee maa mana yaalaan geesse irraan baafne Itoophiyaatti mana yaalaatti namarra baasanii. Lama imagine tumaan uleedhaan qaama biraa nama tumanii fi garaa keessa nama dhiitanii wanni kun ilmoon tun yoo akka malatti gadaameessaa kana miidhan malee hin ta'u. Akka turii saamee afaanitti yaada kennu hin dhaqqabne. Warratti yaada waan irra jennuutu jira miciyyoon sun gumaan guramuuf qabu ishii dhawu. Dhaggeeffadhu tumee dhiitee irraa baase ulfa. Ishii. Karaa keessa dhiite. Kan immoo wanni irraa harkadhu hin jiru waan sirriitti keessa beekuudha. Innaa miciyyoon tun immoo nama faamiliin ishiitillee miskiinaati nama sagalee ta'uufillee hin qabdu beekamtillee nama qabuu miti akka isatti. Soo osuma haala saniin jirtu akkana sammuu ishiitti taphachaa ture boodarra deebi'ee immoo jaartii tiyyaa miti jeeshuma tanaa hoo akka waan itti qaanfatu ta'e hin beeku yaani sarraateen nyaatiyyaa jee miciyyoo sammuu ishiitti taphatuu ture. Ishii yoo keessummaa itti taphatu. Immoo irratti tafedhe xabbasaa akka fedhetti yaanii siigalee irratti taphatuu ture. Biyya alaa kana diyaasbooraa wayii irra jajjanee ala deemuuf eega fixatitti naqxee keedhaan hokkoo qabda. Maa irratti zayitiin itti naqame? Wanni zayitiin irra naqamte mijiyyoo jechuu akkuma sarraateenyatti eega jechuu ulfa yeroo lama irraa baasee booda akkuma sarraateenyatti sa'aa fedhe ganda kaayee biraa deema sa'aa fedhe immoo ni yaama akka fedhe wajji osoo jiraatu jiru akkasitti jechuu irratti xabbasaa irratti argite waan kana irra deddeebite irratti argite. Mana hin qabu jaartii ganda kaayee jettu akkamii mana hin qabani? Yaani fakkeenyaaf amma bakka garagaraa deemaami. Gize kana afan dilaal waan asirratti isin jechuu barbaade inni waan feemasa amantii ta'ee fi amantii deemee lallabaa sheekha islaamaati waan ta'eef inni nama islaamaati kophaa ishii manatti hin dhiisuu ganda kaayyataa jechuudha. Muhaadaraa deema. Maa wajjin ciitu waan manatti godhuuf manan teessisu gaa isiin kaayyata bakka qabaa. Muhaadaraa deemee uummatatti daawwaa godha. Sa'a barbaade immoo ni yaama.
Saa barbaadetetti yaameetti. Niyama immoo namaan lakkii bar daleedutiyyaa akkanaa jaan ammoo haqiiqatti ishiin jaartii isaati. Micoon tun joolleedha. Namarratti hirkattee Finfinnee dhuftee osoo barachaa jirtuuti haa kana hunda jechuun si fuudheetiin akka ati barbaaddu si jiraachisee waan ati barbaaddu si godha jeen. Mage asirratti haadha abbaa ishiitti ni haa godheefi. Haadhuma abbaan ni haa godheef. Okay, michiyyoo sargiin godhanne kan dandeenye kan michiyyoo fa'aa. Waan takka bakka sanboota ni haa godheef fedhe godhu eegale. Haadhaa fi abbaa isii san bakka isaan jiran beeyta bilbila isaanii waan dandeeysa. Obboleettii michiyyoo sanii isiniif dhiyeessuu hin danda'a. Galatoo. Finfinnee keessa jirti. Hayyee haadha hoo abbaa hoo. Abbaa fi haati Wallagga jiran. Hayyee okay itti fuudhuu investigateera. Maaliif obboleettii argannaan Yoom nu dhiyeessita obboleettii Asrii nu dhiyeessita? Eenyu? obboleettii dhiyeessuu dandeessa? Yaa isiniif hin dhiyeessa. Galatoo. Kana fi Galatoo. Asrii fi galchamoolon si deebiseera. Lendiif nu beek itti fufna. Yoo akka Asriititti dhufanii dhiifaman gaafanne harkaan lafa qabatanii karaa keessatti illee taatu. No, asli bakka sannu sitti hin dhiifne gaa isaan dhiifama na gaafatanii suni si qofatti hin balleessine uummata Oromoo fuulduratti yakka hojjetame beek. Maaltu jira beeytanii amantiin islaamatu wal sattaraa jiru. Laala obsi waan wal sattaranii jira. Laala lubbuun nama lamaati amma bakka kanatti qabaata. Dhageeffadha. Asli. Waan asin hin jiru jedhina homaaf jedhe amma maaltu jira beeytanii yoo miidiyaa kanarratti ija uummataa duratti waan kana dhiifama gaafachuu saalfatanii jechuun amanuu yoo saalfatanii bar opportunity hedduu namaa kenna aniin kun miskiina. Ummanni beekuu qabaa. Dhageeffadhu kaa na dhageeffadha opportunity amma waan kana naga fideemi yoo aslii keenya ija uummataa duratti nun qaanfachiisini wanni ati jette dhugaadha uummata kanurraa dhaabii naan jedhan ani sobaa godheetiniin amma waan adeemu kana dirinaa isin wayiif tolti. Andi khiyya koya hafitatu. Isin hayyama jedha anin beeka akkaataa itti nama amansiisan waan beekuuf. Dhufee uummataa duratti nun salphisini wanni ati jette sirriidha. Birriin baatii sadiin kana Ramadaana irraa eegalee haga Juun 18tti guurame miliyoona 16. Haga ammaatitti gara haganaatu ol dhufe yaanii yoo sirrii jette asli ummata kana duratti nun salphisanii ummata kana irraa cal'isiisii jedhanii ani viidiyoo isinii hojjedhe isinuu dubbiin isinii galti bakka ummata kana miyyoo san baasuu aadaa galan miyyoo san mana dhaasii baasuu aadaa si galan obboleessa kenna barama nu sirreessuu barbaanna malee fannisuu hin barbaannu. Asli gis takka dhiifama. Afandii kiyya laal. Miciyyoon turis nu bahuu qabdi mana hidhaati. Takkanaan jaa. Akkas ilaalu Naziir bakkina jechuun jiru. Miyyoo san asli keessaan dhufanii wanni nuti godhu jirru dhugaa as dhiifama si gaafanne miyyoo san waadaa si gallee mana hidhaati ni baafna. Uummata Oromoo nurraa qabi yoo siin jan asirraa fudhanne sirra guuttanna nuti illee. Thank you. Akkana kun. Yoo ammoo waan san hin godhin miciyyoon mageenaa nuuf mucattiin gubata qabdi baasaa yaabo. Ammaan tanuun bilbila abbaa ishiitillee keessaan naa erganii jiranii bilbila abbaatillee siif ergaa abbuma sanuu qunnamuu dandeessa. Ammoo jechuun akka nama tokkotti nama sooshaal miidiyaatillee miti waan dhugaa jirturraa yaa booda majennu qabsorra jirralle qabso amantii jihaadarra jirra. Atummaan tunu bareedu akkasin dogoggorsine irraa of eegu warri hiriyoonni isaa. Gurbaan kun mana charchi oolan yukuro solfaa wajji mana charchi oolanii obboleessa kiyya ka kiristaanatti irraa of eegisitti taphatee kolfa sirraa hin baafne garaa keessatti dhiittee bareedudha. Ta'u suuraan. Walumaa galatti aslii kiyya. Anamma wanni siin jechuu barbaadu asirratti miciyyoon tun jechuu nama miskiina nama gartee namallee hin beekne nama jechuu sagalee ta'uufillee hin qabdu wallaahi rabbi tokkicha malee waan takka namallee hin beektu dhugaa miciyyootillee baasaa fi. Tana jennaa bar yaa obboleettii. Abballee qunnamaadha obboleettillee isiniif hin dhiyeessaa. Bilbilee ergi namnummaan gargaaramuu qabu mucaa tana wallaahi yoo rabbii akka isin namni gargaaramuu qabu michiyyoo inni itti taphu. Yeessaati gargaaramtu asliin risaadha baay'ee risaadha risaanii duubessa laal waan kana sirriitti bilbila sana ergamu. La tokkoffaa uummanni Oromoo keessa godhatu namichi kuni nama daa'ima yeroo lama ulfa baaseedha lubbuu nama lamaati beek
Michiyo sanirratti yakka hojjetan. Sanuu dhidhiitaati irraa baasee jiran. La silaa mana yaalaa geesseetillee gara mana yaalaatiin akka fayyaan ishii eegamutti baase xiqqishoo lubbuunsii miidhamni irraa xiqqoo wayyaadha jenneedha. Tokko michiyoon sun uleedhaan dhiitichaadhaan dhiigni humna ol irraa ba'ee osoo Ameerikaa taate gocha ajjeechaa lubbuu yeroo lamaatii irratti raawwatame. Baranaa isa hidhatu. Namni lafaa kee gocha hamaa kana raawwatu beeka. Ati mana jaartiin tee lafaa ol kaatee ajjeechaadhaaf sillaattu. Miidhaan hamaa waan irratti sanbiraan irra dabree dubartii biraa irratti oofu laal. Namichi kun waan islaamni hojjetaa jira. Gama biraatiin amantii islaamaatii fi amantii kiristaanaa walitti diinoomsuudhaaf wanni inni gara amantii kiristaanaa irratti godhaa ture waan hamaadha. Argaa turre hundinuu. Viidiyoo jiraatan qabamne. Viidiyoo jira. Amantiin keenya nama arrabsaan jettu amantiin teenya amantii nama irratti attack gootee wanni hin gootu. Amantiin taabbaati. Itti himaa jetti summaa amanuu himaa jetti yoo dandeesse sanuu yoo dandeesse gorsi yoo dadhabde dhiisiidha. So inni godhu suni amantii teenyaa fi kiristaanaa jidduutti warri kiristaanaa akka amantii islaamaa jidduun irratti godhaa ture. Qalbeeka assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi Joffee. Waalaikum salaam. Fachaa jira. Wayin keessaa guurrachaa jira. Gaafii takka qofaan qabaasni. Dhugaa dubbachuudhaaf saba kana qumaara hedduu irratti hojjetame.